gaafa dura daldala jalqabe ani gulliitii shunkurtaa fi timaatiin qarshii 200 jalqabe. Maali dogoggora guddaan nuti daldala irratti yogguu daldala jalqabuudhaaf deemnu akka nama waan takka jalqabuudhaaf deemutti goonu maalee jettanii yookaan gaafatattaati haa dura dursoo bu'aa dafnee daldala kan keessan barachuu, daldala kan keessan hubachuu, daldala kan keessan kallattumaan waan sirraa barbaadu beekuudha. Gaafa bu'aa san dhabde cufuu miti. Saniifuu daldala jalqabuu kan keessan duratti viidiyoo kana laata. Manni barnootaa sun cufamu ture amata 16-17 dura jechuudha. Waan guddoo yaadi xiqqoorraa jalqabe. سعد مختار official. الشمعة دوتها تخيل بك جرت مرات ونجافي قدنا في رحمة ربك نسيم هوا إجا دوغورا نموني دلدلة الكبن جودن بل إنا نوري لا ما لي في جنان الريدون كان يملكوني بربارنا جرو دفع بربارني في حالة بربارني بوافدو قبل سنين فين ما لي دوغورا قدنا نتي دلدلة رتي وجود دلدلة الكبورة في ديمنو أكنما وانت كجلكبورة ديموتي goonu maalee jettanii yookaan gaafatattaati haa dura dursoo bu'aa dafnee eeguudha. Daldalli yoggoonii fi jalqabduu waan sirraa barbaaduutu jira. Maal sirraa barbaada? Dura daldala jalqabdu san beekuutu sirraa barbaachisa. Irreedduun keenya bu'aa irratti hundeeffamnee yookaan bu'aa barbaada waan daldala jalqabnuuf waan daldalli keenya nurraa barbaadu san osoonii fi hin godhinii nuti waan barbaadnu san eeyna. Kana jechuun gamanaa fi gamas jechuun wal faallaa dabarraa jechuudha. So daldalli kan kee maal sirraa eega? Inni maal sirraa eega? Akka ati bu'aa isarraa eegdutti daldalli kan keessu maal sirraa eega? Kadura dursoo daldalli kan keessu wanni inni sirraa eegu yeroo daldala keetii saniif kennu. Daldala kan keessan barachuu, daldala kan keessan hubachuu, daldala kan keessan kallattumaan waan sirraa barbaadu beekuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiiroo fakkeenyaaf namni tokko yoo fi gurgurtaa jalqabuu barbaadu jechuun fakkeenyaaf butiika bannee haa jennu. Butiikni nuti banne kuni ni banne nuti butiika gurguruu bannu dhugaadha bu'aa barbaannee banne malee nuti dalagaa piroosesa san barbaanneeti miti. Ati immoo piroosesa san keessatti waan sirraa eegamu yoo hin beekne piroosesa san hin beektu jechuun piroosesni suni bakka ati barbaadde yookaan bu'aa ati barbaadde san siin kenna. Gaafa bu'aa san dhabde cufuu miti. Ani maal tunarraa eegama akka jalqabatti namni tokko goonii fi daldala tokko jalqabu bu'aadhaaf osoo hin tahin bu'aa argachuun ultimate goalii isaa haa ta'u malee yeroo san keessatti daldalli sun maal narraa barbaada? Aduraati yeroo kennuufi sirraa barbaada. Yeroon tantee yeroo state madheexee taa'uu qofa osoo hin tahin daldala kana bifa kamiin fooyyessaa? Maaliin godhuu narraa eegama? Maal narraa barbaada jettee diiteelii daldalli kan keessirraa barbaadu beekuun jalqaba milkii daldala keenya. Irreedduun namaa osoo waan biizinasni isaanii daldalli isaanii irraa barbaadu hin beekne jalqaban. Jalqabanii wanni ati eeydu kabiraa bu'aan dhuftu tabiraati. San booda maal ta'uu jalqabdanii ati dogoggorri na biraa miti hin jennu maaliif beekumsaan nu barbaachisa jennee hin yaadnu. Namni beekumsaan alatti makiinaa hin oofu akkasii miti namni beekumsa osoo hin qabne osoo fi hayyama makiinaa oofuudhaa hin qabne makiinaa keessa yoo kaseenu taate makiinaan sun cufamteetuma teessi malee yuusii ati makiinaa keessa jirta ati makiinaa tana oofuuf keessa seenti ammoo akkaataa ati makiinaa sana ooftu hin beektu makiinaan eessa deetti bakka takka illee deetu akkumatti fagarta sa'a 10 teesse sa'a 20 teesse bu'aa takka sanirraa biti kan dubbiin jirtu it doesn't matter wanni haalan barbaachisaadha. Makiinaa san akka itti motora isii haafattu akka itti bireekara isii qabdu akka itti marshii jijjiirattu akkaataa itti properly karaa deemuu barbaadde san makiinaa san oofuu beekuu qabda jechuudha. Dura dursoo osoo fi shofeera ta'uudhaaf hin karoorfatin dura dursoo makiinaa san oofuudhaaf yookaan shofeera ta'uudhaaf beekumsaa isa barbaachisa. Irreedduun keenya qabxii tanaaf bakka hin kenninu. Qabxii beekumsaa bakka hin kenninuuf. Irreedduun keenya simply waan fakkeenyaaf kaameeraa qabnuuf sooshaal miidiyaa jalqabna malee sooshaal miidiyaa kanarratti waan godhuun nurraa eegamu yookaan biizinasni sooshaal miidiyaadhaa kana narraa barbaada jennee hin beeknu. Saniifuu ni jalqabna yeroo san keessatti hamileen jalqabna hamileen waa binneeta hamileen liqeeffannee jalqabne taa daldala san hamileen jalqabna. Hamileen qoftiin daldala kan kennu milkeessitu. Beekumsaatu waan godhuu qabdu takka 2 3 4 jettee waan ati beektuutu daldala kan kee daldala milkaayaa godha. Saniifuu daldala jalqabuu kan kee duratti viidiyoo kana laali.
maaliif jennaan viidiyoon kun jalqabaati deemtu irratti karaa sii xaraga xurree kan keessan sii xaraga dee waan hin amanuuf. So kaduraati yeroo kenninee daldala keenya san qoratu kana mada beekumsaan takka lama jennee beekumsaan daldala dalaguudhaa deemnu san dalagu. Beekumsi maaliif nu barbaachisa akkuma isiniin jee akka nuti hin jarjarre akka nuti abdiin kutanne jechuun konkluuzinaati kennituutu jira. Faayinalii osoonii fi daldala kana hin baratiin osoo hin hubatiin oo daldalli kun naan taane osoonii fi hin hubatiin daldala hedduun dhiisee beeke. Arraan tan wani nan isiniif kun seera milkiidha haa ta'u malee yookaan takka lama sadii jee organize godhee isinitti himu malee anaatu kufee arge. Ani mana barnootaa hin cufun ture, mana barnootaa baneetiin ture ni beektan yeroo adda addaa isiniif hima. Mana barnootaa kaniin baneessani silaaniifin dura dursoo mana barnootaa kana milkeessuudhaaf maal dunarraa barbaachisaa takka lama sadii jee qoradhee jalqabe. Yookaan immoo beekumsaan jalqabe. Yookaan immoo nama beekumsa qabu jala deeme manni barnootaa sun hin cufamu ture amata 16-17 dura jechuudha. Saniifuu yeroo takka wallaalli jiruu teenya keessatti dhiibbaan inni qabu. hedduu guddaa. Saniif obboleettii obboleessa kiyya kan jalqabuudhaaf, daldala jalqabuudhaaf, biizinasa jalqabuudhaaf, wama feetee jalqabuudhaaf deemtu beekumsi yeroo kennuun bu'uura daldala saniiti jechuudha. Itti aanu maali? Yeroo hedduu biizinasa xiqqaa tokkoon jalqabee jennee jalqabna. Biizinasni xiqqaa hin qabu. Biizinasni mataa isaatti biizinasa xiqqaa hin qabu. Akkaataa itti waan san daleeduutu waan san xiqqoo godha yookaan waan san guddoo godha. Waan isin ajaa'ibsiisa. Fakkeenya yoo fudhannu taate Starbucksiin buna gurgura. Buna nuti beeknu san fuudhanii gurguranii addunyaa irratti biraanchii biyya almost addunyaa kana guutuurra jira Starbucks. Kana jechuun namni nama buna gurguru nuti uffanna ta'a. Biizinasa xiqqaadha jennee yaadna ta'a. Garuu biizinasni xiqqaa hin qabu. Biizinasa xiqqaa ati xiqqaa jettee manaa baateef yoo sammuun ati xiqqaadha jettee itti manaa baateef santu biizinasa kan keessan yookaan daldala kan keessan murteessa. Waan isin ajaa'ibsiisa, waan isin dinqisiisa. Ameerikaa keessatti parsantaan 99 biizinasoota parsantaa 99 warra biizinasa guddate kana hundinuu gaafa jalqabame takka kararratti jalqaban akkuma gulliitii yookaan akkuma nama shunkurtaa fi timaatiin gurguruurratti kararratti jalqaban. Aiskreema amma akka biraanditti Ameerikaa keessatti beekamu warreen jalqaban aiskreema mana keessatti fidaniituma hancabbuma yookaan baradumaa fi chokolaataa fi kana waliin laaqanii jalqaban. Har'aan tan akka addunyaatti akka biyya Ameerikaatti miti akka addunyaatti biraandiin beekamtu hedduutu jira. Maqaa hedduu kaasuu dandeenya. Mana barnootaa xiqqaa kursii xixiqqoo namarraa liqeeffatanii jalqabanii san boodan yeroo ammaa kana keessatti biraanchii biyyoota hedduu keessatti Kaambiriij fudhachuu dandeenya jechuun mana barnootaa akka addunyaatti ni beekamtii qabu kana hundaa'u yoo maqaa kadhatu taate mana barnootaa ta'uu mala mana nyaataa ta'uu mala daldaluma jechuun biraandiilee amma nuti uffannu kana maqaa isaanii ama biraandiilee addunyaa irratti namni doolaara 10,000tti lakkaawwamu irratti gannaqee jalqabu hundi isaa mana keessaa hin jalqaban. Hundi isaa it was a small business. Gaafa san keessatti gaafa jalqaban san biizinasa xiqqaa ture. Garuu sammuun isaan biizinasa isaanii san ittiin jalqaban sammuu guddoo waan taateef maal godhani biizinasa isaanii san guddisaadha, kunuunsaadha. Magaalaa xiqqoo takka jalqabanii mana isaanii keessatti yookaan kushiina haaraa keessatti jalqabanii yookaan garaaja warraa keessatti jalqabaniiti yeroo ammaa kana keessatti revenuun isaa amatatti biliyoonatti lakkaawwama jechuudha. Kanaafuu wanti qorraa jalqabuun biizinasa xiqqaa jalqabuun biizinasa san xiqqaa hin godhu sammuu ati daldala san ittiin jalqabdeetu moo daldalli hanqee akkan guddanne akkan qabsanne akka dura deemee hin gabbanne ka godhu sammuu ati daldala ittiin jalqabdeetu. Kanaafuu daldalli xiqqaan hin jiru sammuu ati daldala xiqqaan itti jalqabduutu jira. Kanaafuu sammuu tantee maal godhuu qabda? Arraan kanan xiqqootti jalqabe malee definitely asitti nafu yoo rabbi jee biraanchiin bana yookaan dameen bana damee takka damee lama damee sadii jettee karoorfattee waan guddoo dalaguu dandeessa. Saniifuu waan guddoo yaadi xiqqoorraa jalqabi malee waan xiqqoo yaaddee guddoon fida jettee jalqabuu hin dandeessu. Sammuu guddoo irra hedduun namaa saniif biizinasni isaanii feel godha. Ifitti amanamummaan hin jalqabu. Niin guddisa biizinasummaan kamiyyuu akkuma isin jee berga amma fakkeenyaan isin ifite kana hundaa yoo deebitanii seenaa isaanii qorattan akkuma isin jee maybe akkana isin jee kana gadi irraa jalqaban. Yoon fi fakkeenya if kanin isin fudhadhu taate gaafan dura daldala jalqabu
ويل قرار فدي بكم سنين جلك ابني تعقروا خلين جلك بمالي نكتة يريدوا لسنتي مامتي جا فندرة دلدلة جلك يعني قليتي شنكور تافيتي ما تنكشي بلا ما تنين جلك يو يادك I don't know أنا خطاته الببرة خطا سديت ولا أتشرانك سمون بيزنساتهم ديفلوبي وقد ديمتا مالي بيزنس سيتو قدسا خونو سادي مالي بيزنس خونو سو بيزنس نسيجيك تيرو بيزنس ني أديم سخن كيسي جيرو نجرو سيتو بيزنس خن كشيبي كبسي سادي خراج كبسي سادي سنيفو بيزنس ني سمو بيزنساتي كارن نجل كبين هذا أران تنجل كبين تنتي مالكتي كارن هاتو كبينيتي كارن هاتو بيكم ستي كارن هاتو سيتو قدسا دا خونو سادا إرتي بيكم سركتشادا إرتي gabbifachaadha kaapitaala kan keetis irratti dabalachaadha gabbifachaa daldala san sheeppii biraa yookaan bifa biraa qabsiisaadha deemta saniifuu obsa san qabaachuu dirqama jechuudha qabxiin itti aantu obsa daldalli xiqqaa hin qabu daldalli akkuma isin jedhe daldalli xiqqaa hin qabu isin jedhe waliin jenne miti daldala xiqqaa san kan guddisu kan kabsachiisu kan if dura oofee gabbisee bareechee برانشي تكرر برانشي لما مرة سدي را كوران ديدم إبا أكا KFC ماكدونالد ستاربكس إيفن أكو محاسو إنه خان هنداهو بيزنسني خانكي قدتشو خدن دو قاو دلدل خانكي قدتشو خدن دو يو أكي أوبسا دلدل خانكي سام قدستو قفا قواتي الريدون كينيا سوشال ميديا نجال كبنا أقول في كلنسي تكان تكون في الفيديو تدام سينا الريدون كينيا وانتي كو تكجل كبني وانتي كو جل كبنا تايت سوكي مالك تكا تباسنا تا أكمل اسمه جي مالك تكا تباسنا في ميتي دلدل تكا خاطه وخاو مالك قد تباسنا في ميتي دلدل قد خاطه دلدل سن سوتا أوبسان أوبساتو أنغورو مسارو جا عمي في ورخي سنيفو أوبسي ولاقات بيزنس خانكي بكبر بعدو سنينجيسو سيقول namni obside namni obsan qabne namni dafee aaru namni temparrisaa bakka aboonni kun ani danda'u namni naalloolee namni maal jee definitely ati haga daldala jettee baatetti warreen si balaaleffatanis ni jirani warreen si gargaaranis ni jirani warreen tokko keessa illee hin jirres ni jira yaada kan kee warri gargaaran ni jiran yaada kan kee warri dura dhaabbatan ni jiran saniifuu ati maalii fi namoota yaada kan kee balaaleffatan san qofa irratti xiyyeeffata obsa خسرون بتوكوسان أنا ما هدوم بخبايزي كمان سنجي وانين برشتو دلدلات هي بس نموت هدو كيزي هدو سيناريو هدو تنقدر يعني دلدلات كوجل كبيتين دلدل الله تيا والفكاتة الله هي والفكاتة الله هي سني واللول الله كان كيتي واللول تيجون دلدل كان كياكات تشوف كونكلوجنا سيخنو هنكو obsuu qabda nama wajjin akkamitti walii galuu danda'a daldala jettee baanan by the way namoota adda addaati wali buutaasi wal qunnamtaasi redduun nama wanni dafee ji'oota jahan duraa biizinasni redduu ji'oota jahan duraa cufamaa jira maaliif akka ta'e beekani tokko obsa dhabuurraa maaliif galii barbaadna dafnee sun obsa barbaada okay daldalli kan khaatiban sun liqeeffattee jalqabde taha warri sin liqeessi sun galgala ganama sitti bilbilee si cinqataha jechuun sababa adda addaatu jira akka ati daldala kan kee kana cuftu wanni si godhu akka ati obsa dhabdu si godhu san hundaahu baalaansii saalaalte ati no an daldalaaf manaa bahe bakka guddoon gahuudhaaf manaa bahe if duran deemuudhaaf manaa bahe obsuun qaba jettee ifirratti dalaguu beekumsan sadarkaa dura sinii kaayisin irraa fuudhuu hin qabda saniifuu bifa saniin obsiteeti biizinasa kan kee qabu daldala kan kee steepii tokkorraa steepiitti antutti ceesifatta jechuudha. Atillee guddatta akka namaatitti. Malee namni daldalli tasuma rakkina irraa qulqullaa'ee hin jiru yookaan bahaa bu'ii irraa qulqullaa'ee hin jiru. San adeemsa keessatti baruudhaaf obsaatu bakka sansiigaa. Warreen irraan tana milkaa'anii bakka gurguddoo irra gahan kun yookaan even bultii keessatti obsanii bakka guddoo gahuudhaaf warra bultii isaanii sanarratti obsa qabaatu. warra relationshipii sanirratti yookaan walitti bu'iinsa sanirratti obsa qabaatanii sadarkaa guddoorra geessisuudhaaf muratanii isaan lamaanuu bultii isaanii bakka guddoodhaan gahan. Saniifuu atis yoo jabaatte obsite maaliifi dimaandii milkiitu obsa saniini waan barbaade san bira dhiixa waan ta'eef saniifuu obsi qabxii haala nu barbaachisu kan maayiidha biizinasni kan kee wanni sirraa barbaadu si barbaada. Maallaqa kan kee daran maallaqaatu daldala jennee yaana nuti keessattuu akka hawaasatti maallaqaatu daldala jennee yaana. Saniifuu maaliif hin daldalan jalqabne jettanii hogguun fi gaafata waan maallaqa hin qabneef hin jettan. Waan isin ajaa'ibsiisaa waan maallaqa hin qabneef hin maaliif maallaqni ati irraan sana harkaa qabaattee bakka waan maallaqa harkaa qabuuf jee namni biizinasa keessa seenee daldala keessa seenee milkaa'ee hin jiru.
نجل كبدا وان كبدو نجل كبدا وان كبدو سن نجل كبديتي تي اكو ماري فول نجل كبتي لا لسان هندر ديمني ما يرتي مال غون انفولفمنت خانكي برباد سي بربادا اكو موري خيني جو هوجم ابا ملي اديران كموجا دلغان ابا ملي اديران كم يعني دلغادا سن يعني دلدلا سن سيتو امني جل كبيمتي سيتو نين بردانين غددا وان خنانين بكا غدو غاجو جل كبيمتي سنيفو نموني سيبرا جيران سن سي دلغون دندان سي بربادا دلدل فير دلدل تكانت جل كبدي سن سي بربادا ابا خيال انفولفمنت خانكي برباد سموتن تي برباد اي فنا خانكي برباد دلغا سنرتي سيتو جارما بروسس سنكيساتي سيتو غدتا بروسس ني سن سي غدي سمالي بزنس هامي خا غدتو بايدي سيتو غدتا سيتو غدتي دلدل خانكي سن غدي سي غدتي تو دلدل خانكي سن غدي الردون كينيا اوسوني في نوتي بقى مالك وانين كبوف كوفا دلدلون دندها جنيه يعني خوني دو غورا غدا دلدلان توكو يوخا هو نمني دلدل تسينودا ديمو توكو توغو جتولا دلدلي مالك خانكي دو رسي برباد اني وان كدا دلغون قبا irratti xiyyeeffadheeti milkeessuu qaba nin guddisa bakka takka nin gaha kan imagine daldala dola qarshii 200 jalqabe santu warraan tana bakka nanarra jiru kana laala qarshii 200 nin daldala keessa seenee garuu involvement khiyya jechuun aara khiyya kaduraani dhiisee waa hedduu dhiisee ana jaarane waan isin ajaa'ibsiisa ana guddate daldala khiyya miti ka guddate sammuutiyyaa guddate obsa khiyyaa guddate isi eenyummaatiyyaa guddate سنيفو أديم سخيستي بروسس دلدلة سنكيستي سي جدا لكن أنا لا تعيط من دلدلة أنا جدا تبر بعده وخديت تات I don't know دلدلات كمان كاتياد مبيخو قايوني في شيري كوفا بدتة شيري كوفا نينجرا ده خديت تات مبيخو عمونا غير ورا شيري كوفا نسجرا سنيفو بلتيتي وبلتي خيّة دلدلة خيسة سينتني دلدلة خيسة هذا سينتنيتي دلدلة سن قامة قلبي دن يستي تشتي فتورة سيبر بعده ماله قلبي تنتي بكبيرة جرتي قامني خانكي بكبيرة جرا يعني خانكي بكبيرة جرا مواسيتي قدتهم برباده وخجنو تاري سني الكشف سبورتها سنيفو أبان دلدلة سي هدلدلة سنقود ديسوس سي هدلدلة سنتك إيسوس سي هدلدلة سن جبسي صدركا قدو مقالاتك خيستي بكما بيتك خيستي بكما بيوتا يدو خيستي بكما هنقولو سي سنيفو كبتلي تانا تكتك كانجلة ديمتيو خلاتو تاتي قبلين تون دلدلة خانكيتي رتي تيبي قدو سيتهاني ملكي قدو رسي في دنجويتين أمانا سنيفو إيجا هذا أما والنو لله لرتي وان قدا هبنو قدو كاركتنا بيجدون كبا نموت براتي في سنين بدرباح سجتني وخياد دنتاتي فيديو خانا نماهي شير قودا أكسمتي سنس واني سنو رهو بطن كومنتين تيسن نوتس نوغب بفتوان تاتي في كومنتي جلانو خايا ورين هاري تاتنس channel خناف سبسكرايب قدو دان channel خينيا support goda jirada hora buladi bana